actively gara miidiyaatti deebitee waan baay'ee argaa jirta jedheen yaada poostis godhaa jirta guyyaa guyyaadhaanii. Akkamitti ilaalta haala amma siyaasa Itoophiyaan keessa jirtu? Gama siyaasaatiin karaatti deebisaa jirra. Akkuma dura waliin haasofne marsaa dura irratti dadammaisuu uummata miira qabsootti deebisu ture. Amma marsaa lammaffaa gara dhumaatti gara golobbuutti jirra. Kunis olaantummaa seenessaa qabachuu takkaahuu ajandaa kennu sirnichi gara ofirraa ittisuutti akka deemu gochuu irratti tarkaanfii fudhatameen gara gaariirra jirra amma. Booyin gaariin tolfamee sochiin garatti deemamaa jira. Saffisiin ammallee na yaachisaa garuu fireenas qaba. Gaazaa fireena wal madaalchisaa deemuu barbaachisa. Amma gara marsaa itti aanutti deemna. Marsaa itti aanu keessatti gaaffilee uummataa cimsaa dhiibbaa cimsaa deemuudha. Wal cina garuu immoo qophii ce'umsaa qopheessaa deemutti deemna jechuudha. Dansaa egaa marsaan jalqabaa uummata kakaasuudha akkuma jettan uummanni kaka'ee jira miira nuti yaadnu yookiin kallattii nuti yaadnu kaka'ee jira jettanii yaaddu. Marsaa lammaffaa gaafa jettan immoo ajandaa kennuu gaafii uummataa jabeessaa ajandaa kennuutti ceenee jira gaafa jettan maal jechuudha? Kunis yoo yaadatte gaafa jeja akkasan dura sirnichi olaantummaa gama hundaa gonfadheetiin jira. Abbaan fedhe ol jeena gaafachuun jiru. Olaantummaa naaretiivis qabannee jirra jedhanii uummata irratti qoosaa kan turan konkoluu godhanii turan jechuudha. Amma san keessa uummannis booda uummanni qabsootti seenuu danda'u hin jiru. Uummanni gaafii nutti kaasuu danda'u hin jiru. Kaan waraana cabsineerra kaan diigneerra jedhanii ifatti dubbachaa turan. Akkasuma akkasii miti achirra turan beeku. So miira qabsootti seensifnee gaafiin marsaan lammaffaa eega uummata miira qabsootti atteenshinii uummataa xiyyeeffannoo uummataa fi xiyyeeffannoo siyaasaa gootee olaantummaa siyaasaa olaantummaa seenessaa qorachuudha jechuudha. Gaafilee uummata keessa jiran rakkoolee uummataa sirriitti hubachuu danda'uudha qabda. Rakkoolee uummataa san artikuleet gootaa saniitti deemudha. Gaafuma dura eegalu biyyi sirra nagaafatan turan akka duraatti qabsu qeerroodhaan karaa cufee jechuuf deemtanii noo mataas noo ishu. Ishuun gaafa qeerroo jiruu fi ishuun amma jiru garaagarummaa qabaa jechuudha. Kanaaf keessattuu namoonni baay'een hordofne malee buktuu irratti sirriitti artikulee godhan ture. Kun waan hojjetamaa irratti qophaa'aa turredha. Ajandaa guddaa kan ta'uu danda'u ergamni mishiniin guddaan badiinsa biyyaa Abiy irraa hanqisuudha. Karaa itti deemnu diinagdee irratti fuulleffachuudha. Biyyattiin wal waraansa keessa jirti. Wal waraansi diinagdee laamsheesseera. Diinagdeen jiruu namatti addeesseera. Kanaaf kanarratti fuulleffannaa kan jedhu ittiin deemne for first time bara 1974 as bara Haile Sillaaseen fonqolee kaasee for first time diinagdeen ajandaa guddaa diinagdee guddaa siyaasa biyyaa siyaasa Itoophiyaa ajandaa adda addaatiin deemaa turte yeroo jalqabaatiif mareet laaraashuu as dhimmi diinagdee economic issue has become the front runner dhimma siyaasaa diskoorsii siyaasaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaan sirnichi jalqaba gama tuffiitti deemaa ture amma gama difeensiivitti akka socho'u ajandaa kennee sitti bilikii tokko kaayee waa'ee sanii namni akka haasa'u asitti waan tokko kaayee akka haasa'u gochuun sun bira dabre uummata biyyattii irraanfatanii turan uummata biyyattii irraan tarkaanfataa turan dirqamanii walitti qabanii akka mari'achiisan ajandaan marii immoo ajandaan nuti kennineef akka ta'u gochuu dandeenya jirra jechuudha. Okay, kanaafidha itti milkoofnee jirra waan amma deemaa jiru kanatti aga yaadnetti itti milkaa'aa jirra jettaniiti yaaddoo jechuudha. Sirriitti aga yaadne oli. Kan uummata illee waan hin barree waan inni kaayee tokko yoo agarte jijjiiramni amma dhufu akka amma dura akka jijjiirama dhufee sana eenyutu abbaadha akka ittiin kennee fi jijjiirama amma dhufuuf gahee guddaa kan taphatu diinagdeedha. Okay, diinagdeen kuni rakkoodhuma wal waraansa biyyattii keessa dhufeef jiramoo daba siyaasaa biyyattii keessatti raawwatameef jiramoo hooggansa muuxannoo dhabuu hooggansa Abiy irraa dhufe jettaniiti kan isin lafa keessan rakkoodhumti diinagdee biyya keessatti uumamee kuni
fakkeenya maayikiroo ikoonoomii isaan fayyadamne jedhanii itti deeman kanatu rakkoo akkasii fide moo diinagdee dhumti biyya keessatti dhufaa jiru suni kallattii kamiinidha biyyattii sana akkanatti akka isheen goolamtuu fi ajandaa siyaasaa biyyattii ta'e akkuma ammaatu jettee 1974 asitti yeroo jalqabaatiif diinagdeen biyyattii ajandaa siyaasaa ta'ee akka namni uummanni irraa dubbatu yookiin ijoo siyaasaa ta'ee akka irraa dubbatamu kan taasise maalidha? Amma dura kan jedhe waa sadii kaa'uu dandeenya sababa diinagdee kanaaf tokko inni guddaan lola. Lolli biyyattiin burkuteessee investimentiin akka dhabamuu godhee daldalli biyya keessa akka laafatu godhee oomishni qonnaatii fi adda addaa akka laafatu godhee kanaan wal qabatee gahee guddaa akka qabu diinagdee laaffisuu irratti lola. Qabeenya lola hafe immoo dameelee diinagdee carraa hojii uumuu danda'an, alergii jajjabeessuu danda'an, wealth create leecalloo uumuu danda'an, wal dhaluu danda'an irratti gochuu mannaa 2.5-2.7 trillion bir kan ta'u piroojeektiilee bilijilichi kanarratti baasan. Kooriidoorii, beeta mangistii, riizoortii adda addaa ka baasiin irratti ba'uun ala carraa hojiin uumne, ekspoortii dabaluu hin dandeenye, diinagdee jabeessuu hin dandeenye, kan rakkoo diinagdee uummataa wayyeessuu hin dandeenye irratti kan baasaa turani. Kun sadarkaa lammaffaatti qabeenya achirraa hafe bakka silaa diinagdee guddisuu danda'u, carraa hojii uumuu danda'u, oomisha alargii cimsuu danda'u, wealth creation irratti bu'aa buusuu danda'u irratti osoo hin taane wantoota bilijilichi beeta mangistii, kooriidoorii, riizoortii ka carraa hojii uumne nama riizoortiileen jiran hundi nama keessummaayyuu hin qaban. Kanarratti baasuu isaatiin sababni lammaffaa isa kana. Sababni sadaffaa kan matireefu jette waliigaltee warra IMF wajjin godhan. Waliigalteen kun imaammata biyyattii guutumatti harka mootummaa Itoophiyaatti fuudhee warra biraatiif kan kennudha. Keessattuu yeroo itti godhame yeroo uummanni diinagdeen biyyattii sababa lolaatiin sababa reefu jenneen diinagdeen hammaattee jireenya akka malee qaalee keessatti waliigaltee akkana Washington Consensus jennuun neoliberal structural adjustment jennuun kana kabara 1980 as biyyi biraa fudhatee hin beekne addunyaa irratti abaaramee discredit godhame fudhachuun isaanii rakkoolee jiran daran akka hammeessu godhee jira. Kanaaf diinagdeen ajandaa guddaa rakkoo guddaadha. Mootummaa kana kan laaffisu diinni mootummaa kanaa guddaan amma diinagdee jechuudha. Lammaffaa diinni mootummaa kanaa guddaan Abiy mataa isaati. Marii inni qaamolee hawaasaa wajjin godhe tokko tokkoon hordofeetii jira. Kanarraa haa agartu rakkoo hubannaa hamaa jiraachuu isaati. Lammaffaa walabummaa imaammata dhabee to'annoo warra alaa harkatti galee jira. Kan ammoo furuudhaaf fedhiis bilisummaa furuutis rakkoolee diinagdee biyyattii uummanni keessa jiru kana furuuf hubannaas hin qabu. Odoo hubannaa qabaatee fedhiis qabaatee immoo furuudhaaf walabummaa sovereignty akka biyyaatti akka mootummaa tokkotti qabamu harkaa fuudhamee waan jiruuf hin danda'u. Kanaaf adeemsi isaatis kan dubbii hammeessu malee kan dubbii fayyadu ta'ee natti mul'ata.